Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatii fi kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenne taansuudhaan oduu isaa kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanganuma sagantaa kanaatti nu hojii turaan affeerraa keenya kun biiftuu oroodha keessanii jajjabeeffadhaa laayik sheer godhuu hin dagatina. Kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqabaa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti hiriirri mormii gaggeeffamaa jira. Lixa Oromiyaa giddaa ayyaanatii fi akkasumas hangaritti akkasumas kibba baha Oromiyaa aanaa sirkatti uummanni hiriira bahuudhaan mormii gaggeessaa jira. Mormii gaggeessaa jiruun dhumaatiin namoota nagaa irratti raawwatamaa jiru mootummaan akka dhaabu gaafatanii jiru. Dabalata odeeffannoo kana qabannee jirra isin biraan kenna. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Har'as lolli bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Bakkoota lolli itti gaggeeffamaa ture irratti waraanni bilisummaa Oromoo miidhaa guddaa kan qaamatii fi kan lubbuu loltoota PP irratti rakkabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Meeshaalee waraanaa hedduus hiikkatuu fi mooraalee waraanaa hedduus barbadeessu odeeffannoo maddeen garaagaraatii kenneen ibsee jira. Dabalata odeeffannoo kana qabannee jirra. Akkasumas mootummalleen lola loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru irratti maal jedhe kan jedhu odeeffannoo qabannee jirra isin biraan kenna. Oduun itti aanu kaaba Itoophiyaatti naannoo Tigraayitti mootummaan PP haleellaa diroonii raawwatu itti fufee jira. Har'as haleellaa diroonii magaalaa Maqalee irratti raawwatee jedhamee jira. Gama biraatiin gareen cimdoo jechuudhaan of waamu marii isaa marsaa affaffaa Naayiroobitti gaggeeffatuun isaa dhagahamee jira. Mariin gareen cimdoo jedhamu kun Naayiroobitti gaggeesse kun mootummaa PP yaaddesse jedhamee jira. Dabalata odeeffannoo kanallee qabannee jirra isin biraan kenna. Guutuu oduu kanneenitii fi kan biroo wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu wal duraa duubaan akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaatu wajjin turuudhaan itti bohara. Lixa Oromiyaa Wallaggatti uummanni aanaa giddaa ayyaanatii fi hangar hiriira mormii gaggeessaa jira. Kaleessarraa jalqabuudhaan hiriira mormii kan gaggeessaa jiran yoo ta'u dhumaatii namoota nagaa irratti humna finxaalessaa hanga funyaanii hidhateen raawwatamaa jiru mormuudhaan hiriira mormii gaggeessaa kan jiran yoo ta'u hiriira mormii kana irratti dhumaatii namoota nagaa yookaan uummata nagaa irratti gaggeeffamaa jiru balaaleffatanii jiru. Hiriira kana ba'uufis kan isaan dirqisiise guyyaa kaleessaa rayyaan ittisa biyyaa maqaa uummata kana balarraa ittisa jedhuun konkolaataa hedduun meeshaalee waraanaa gurguddaa fi kan biroollee hedduu fe'atee garas imaluudhaan yeroo turetti osoo rasaasa tokkollee hin dhukaasin meeshaalee kana humnoota finxaaleeyyii kanaaf dhiisee biraa dheessuudhaan humni finxaalessaa meeshaalee isaan dhiisanii fi biraa deeman kana guutumaan guututti meeshaa konkolaattota hedduun fe'ame dhiisanii fi baqatan. Meeshaa raayyaan ittisa biyyaa dhiisee fi biraa dheesseef kanaan haleellaa namoota nagaa irratti raawwatuun lubbuu namoota hedduu galaafatan jechuudhaan. Kana qofaa miti humni finxaalessaa kun meeshaa kanatti gargaaramuun baankii Awaash irratti saamicha raawwatuun birrii miiliyoona 70 ol saamichi akka irratti raawwatu karaa bananiif jechuudhaan komii guddaa dhiyeessanii jiru. Mootummaan uummata kana baraaruu hin dandeenye ittisuu hin dandeenye uummanni kun badii tokko malee qe'ee isaatitti haleellaan irratti raawwatama lubbuun isaa bada kan eeguu qabu garuu nageenya uummata kanaatiif mootummaadha. Mootummaan garuu callisee itti ilaaluu filate jechuudhaan akkasumas humni mootummaan humnoota kana akka ittisuu ergan kan shiraan guutamee fi kan haleellaa uummata kana irratti raawwatamu haala mijeessu jechuudhaan komii guddaa dhiyeessuun mootummaan rakkoo nageenyaa kana akka furuu fi uummataaf nageenya akka kennu hiriira irratti gaafatanii jiru. Kana qofaa miti kibba baha Oromiyaa Arsii bahaa aanaa sirkattis uummanni hiriira bahuudhaan ajjechaa hidhattoonni mootummaa maqaa garaagaraa itti maxxansuun namoota nagaa irratti raawwatan akka irraa dhaabu gaafatanii jiru. Hawaasni kun sagalee dhageessiseen namoonni ajjeefamaa jiran kan badii hin qabnee fi sababuma tokko malee maqaa garaagaraa itti maxxansuun waggootaa fi namoota nagaa hedduu irratti ajjechan humnoota mootummaatiin raawwatame kuni nurraa dhaabbatuu qaba jechuudhaan waamichaa fi akkasumas mootummaan akka isaaniif dirmatu gaafatanii jiru. Walumaa galatti akkuma naannoo Oromiyaatti nageenyi akka bu'u uummanni akka nagaa argatu mootummaan naannoo Oromiyaallee ta'ee kan federaalaa nageenya uummata naannoo Oromiyaa eeguu qaba jechuudhaan hawaasni gaafatanii jiru. Oduun itti aanu biiroon barnoota Oromiyaa akka Oromiyaatti guyyaa har'aa irraa eegalee galmeen barattoota jalqabuu beeksisee jira. Galmeen barattoota bara 2019 guyyaa har'aa irraa eegalee kan jalqabame yoo ta'u guyyaa har'aa hagayya 13 akka lakkoofsa Itoophiyaatti jechuudha bara 2018 irraa eegalee barattoonni galmee akka raawwatan biiroon barnoota Oromiyaa beeksisee jira.
barattoonnis akkasumas maatiin barattootallee barattoota isaanii yeroodhaan akka galmeessan yaamicha taasisee jira. Akkasumas barattoonni galmee kana yeroodhaan galmaa'uudhaan qophii bara barnoota 2019tiif taasisuu qaban gamanumaa akka taasisan yaadachiisee jira. Daa'imman baratuun mirga, maatiin immoo daa'imman barsiisuun dirqama. Maatiin barattoota yookaan daa'imman keessan gara mana barumsaa yeroodhaan geessaa. Naannoo Oromiyaa godinaalee garaagaraa keessatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamu odeeffannoon nu gahee jira. Haaluma kanaan lixa Oromiyaa godinaalee garaagaraa aanaalee garaagaraa keessatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduu gaggeeffamu odeeffannoon kan nu gahe yoo ta'u, godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Algeessaachii fi aanaa Daarimuutti loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti lolli gaggeeffamee ture. Aanaa Algeessaachittis magaalota aanichaa lama keessatti lolli gaggeeffamu odeeffannoon nu gahee jira. Akkasumas daandilee aanaa Algeessaachitii fi aanaalee biroo wal qunnamsiisan irrattis lolli turuu odeeffannoon kan nu gahe yoo ta'u, aanaa Algeessaachii bulchiinsa magaalaa Suphee fi akkasumas bulchiinsa magaalaa Dhiphaa jedhamutti lola barraaqaan loltoota mootummaa waliin gaggeesse irratti waraanni bilisummaa Oromoo miidhaa guddaa kan qaamatii fi kan lubbuu loltoota PP irratti dhaqqabsiise jechuudha waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Dabalataanis waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa humna dabalata bakka lolli gaggeeffamaa ture irratti dirmannaa fi ergaman irrattis haxxee hidhuudhaan haleellaa raawwateen miidhaa guddaa kan qaamatii fi kan lubbuu dhaqqabsiise jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Lola bakkoota garaagaraatti gaggeeffame kana irrattis meeshaalee waraanaa hedduus hiikkadhee jedhee jira. Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo achuma lixa Oromiyaa godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Daarimuttis lolli guddaan loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gandoota hedduu keessatti gaggeeffame jedhamee jira. Aanaa Daarimuu ganda Haroo fi akkasumas gandoota biroo hedduu keessatti bakkoota garaagaraatti lola barraaqan loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa ture irratti waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo argatuu beeksisee jira. Walumaa galatti har'a hagayya 2026 waraanni bilisummaa Oromoo barraaqan aanaa Daarimutti mooraalee waraana mootummaa gandoota garaagaraa keessatti argaman irratti ganamaan cabsee itti seenuun loltoota mootummaa irratti haleellaa raawwatu odeeffannoon kan nu gahe yoo ta'u, moorota hedduu barbadeesse yookaan hojiin ala taasise loltoota mootummaa irrattis miidhaa qaamatii fi kan lubbuu dhaqqabsiise jechuudhaan akkasumas meeshaalee waraanaa hedduus hiikkatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Guutuu odeeffannoo kana akkuma nu gaheen isin biraan geenna. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Wallagga Bahaa aanaa Eebantuutti illee loltoota mootummaa waliin barraaqan lola gaggeessuu odeeffannoon nu gahee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo tasa magaalaa aanichaatti seenuun mooraa waraana mootummaa gurguddaa lama irratti haleellaa raawwatuu fi moorota haleellaa irratti raawwate lamaanuu guutumaan guututti hojiin ala taasisuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Akkasumas loltoota mootummaa guutumaan guututti mooricha keessaa yaase jechuudhaan injifannoo irratti argatu waraanni bilisummaa Oromoo ibsee jira. Kana malees waraanni bilisummaa Oromoo humna dabalata bakkoota garaagaraa irraa ergaman iddoo sadiitti haxxee hidhuudhaan eegee haleellaa irratti raawwatuun miidhaa guddaa kan qaamatii fi kan lubbuu irratti dhaqqabsiisu waraanni bilisummaa Oromoo bakkee irraa beeksisee jira. Guutuu odeeffannoo kana akkuma nu ga'een kan isin geennu ta'a. Haaluma wal fakkaatuun achuma lixa Oromiyaa aanaa mana Sibuutti waraanni bilisummaa Oromoo har'a barraaqan loltoota PP maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jechuun bobbaate waliin lola gaggeessuu fi lola gaggeessee ture irratti miidhaa guddaa kan qaamatii fi kan lubbuu irratti dhaqqabsiisu odeeffannoon gama sirraa baatee ibsitee jirti. Aanaa mana Sibuu ganda Guyyoo Xayyibaa bakka addaa Darabaa jedhamutti lola gaggeeffame irratti waraanni bilisummaa Oromoo hedduu madeessee hedduus addunyaa kanarraa godaansuun injifannoo argadhe jedhee jira. Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii baha Oromiyaa Harargee lixaa aanaa Gumbii Bordoddeettis loltoota mootummaa waliin lola cimaa gaggeessuu fi lola gaggeessaa ture irrattis miidhaa guddaa kan qaamatii fi kan lubbuu loltoota mootummaa PP irratti dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Aanaa Gumbii Bordoddee Araddaa Sabbaqaa jedhamutti loltoota mootummaatii fi caasaa humnoota mootummaa akkasumas kan biroo maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan bobbaatee waraana bilisummaa Oromoo barbaadee itti dhayite waraanni bilisummaa Oromoo haxxee itti hidhuudhaan haleellaa irratti raawwateen miidhaa qaamatii fi kan lubbuu kan irratti dhaqqabsiise yoo ta'u, lola ture irratti loltoota mootummaa 3 battalumatti addunyaa kanarraa godaansee lamammoo madeessuun
AKM dabalatee meeshaalee biroollee kan garaagaraa hedduu irraa hiikkatu waraanni bilisummaa Oromoo bakkichaa beeksisee jira. Akkasumas zoonii giddugala funyaan Finfinnee jalatti lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamu odeeffannoon nu gahee jira. Har'a hagayya 2026 giddugala Oromiyaatti waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala naannoo magaalaa Finfinnee aanaa sulultaa ganda Ada'aa Gimbichuu iddoo addaa Dildila jedhamutti loltoota PP waliin lola gaggeessuu beeksisee jira. Lola bakka kanatti gaggeessanis miidhaa dhaqqabsiisuun meeshaalee waraanaa hedduus hiikkatuun injifannoo argadhe jedhee jira. Lola Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru kanaan wal qabatee gama mootummaati maaltu jedhame kan jedhu odeeffannoo argachuuf yaallee turre odeeffannoo hin arganne yookaan immoo wanti jedhame hin jiru. Ta'ullee lolli bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa waliin gaggeeffamaa jiru guutuu Oromiyaa keessatti humna guddaa bobbaasuun waraana bilisummaa Oromoo waliin lola gaggeessaa jiru cimsee itti fufee jira. Lola bakkoota garaagaraatti deemaa jiru kanaan waraanni bilisummaa Oromollee injifannoo kan labsataa jiru yoo ta'u mootummallee lola bakkoota tokko tokkotti loltoota waraana bilisummaa Oromoo waliin gaggeessaa jiru irratti injifannoo argatu kan labsuu fi bakka tokko tokkotti immoo miseensota waraana bilisummaa Oromoo booji'ee jechuudhaan kan ibsaa jirudha. Walumaa galatti lolli naannoo Oromiyaa keessatti deemaa jiru miidhaa guddaa kan dinagdeetii fi akkasumas kan lubbuu namaatii fi qaama namaa irratti miidhaa guddaa dhaqqabsiisaa jiru waan ta'eef lolli kun akka dhaabbatu waggaa 8 oliif qaamonni garaagaraa waggaa 8 oliif mootummaan mariidhaan akka rakkoo kana furu gaafataa turanis hin dhaga'amne rakkoon itti fufee jira. Mootummaan ammallee mariidhaan rakkoo kana furuun dirqama isaati jechuudhaan namoonni yaada kennaa jiran hedduudha. Oduun itaan mootummaan federaalaa kaaba Itoophiyaa naannoo Tigraayitti fufteedhaan haleellaa diroonii raawwataa jiru itti fufee jira. Har'as naannoo Tigraayitti haleellaan diroonii raawwatamuu maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasanii jiru. Har'a hagayya 2026 barraaqan magaalaa Maqaleetti mootummaan federaalaa haleellaa diroonii raawwatu maddeen odeeffannoo garaagaraa kan gabaasan yoo ta'u akkasumas TPLF illeen haleellaa Maqalee irratti raawwatamee jira. Haleellaa Maqalee irratti raawwatame kana na beekaa jechuudhaan ifoomsee jira. Itti aanaa pirezidaantii TPLF kan ta'e obbo Amaanu'eel Asaffaa Ajaansi Firaans Pireesiif akka ibsa kennetti mootummaan federaalaa haleellaa diroonii Maqalee irratti raawwatu ibsuudhaan haleellaan raawwatamillee kan manneen jireenyaatii fi akkasumas namoota nagaa irratti xiyyeeffate jechuudhaan ibsa kennee jira. Kibxata Tabrees haaluma wal fakkaatuun magaalaa Maqalee irraa kiiloomeetira 15 irratti haleellaan raawwatamuu kan irra deebi'uudhaan ibse. Haleellaa dirooniin raawwatamaa jiru kanaan wal qabate yookaan raawwatame kanaan wal qabate miidhaa dhaqqabe adda hin baafne yookaan hin ibsine. Gama biraatti gareen Tsimdoo jechuudhaan of waamu Keeniyaatti marii gaggeessaa jiru itti fufee jira. Yeroo afuraffaattiif marii isaa Keeniyaa Naayiroobitti gaggeessuuf kan deemu yoo ta'u mariin gareen Tsimdoo gaggeessaa jiru kun immoo mootummaa federaalaa yookaan PPTF yaaddoo guddaa ta'e jechuulleen gabaafamee jira. Kanaanis wal qabate mootummaan federaalaa yookaan mootummaan Itoophiyaa mootummaan Keeniyaa dhimma kanarratti ibsa akka kennuuf gaafate jedhamee jira. Gareen Tsimdoo jedhamu kun garee uummata Eertiraatii fi Tigraay walitti fiduudhaan qabsoo mootummaa federaalaa irratti gaggeessuuf mootummaa federaalaa kuffisuuf